Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuun akkam jirtu ilmaan Oromoo kanneen biyya alaa biyya keessa jirtu. Baga irra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalama. Har'a viidiyoo akkaan nama barbaachisu tokko isiniif qabadee dhufeetii jira. Akkasuma kunoo aappii Pixlab kan jettu kana jechuudha. Piilistoorii keenya irraa gadi buufana warroonni qabdan jechuudha. Ni qabdanii warroonni hin qabne Piilistoorii kanarraa Pixlab jettanii itti barreessitanii gadi buufattan jechuudha. Aappiiwwan kun warreen yuutuubarra dalagu hunda ni fayyada jechuudha. Akkasuma immoo har'a kanin isin qabadheetti dhufe loogoo chaanaala keenya mataa keenya akkamittiin ijaarrana piroofaayilii adda addaadha jechuudha. Biratti barreessinee lakkoofsa haa ta'u akkasuma barreeffama haa ta'u maqaa keenya haa ta'uti suuraa keenya keewwannee subscribe to my channel akkasuma maqaa keenyaanis loogoo sanitti marsinee itti godhatuudhaaf jechuudha. Aappii kana keessa seeneetii waliin haa sirreessinu nafaana tura isiniin jedha. Akkasuma loogoo mataa keenya waliin haa ijaarruuti. Akka dhuma viidiyoo kanaadhaan nafaana tura isiniin jedha. Hordoftoota kiyya kabajamoo akkuma argaa jirtan kana yeroo aappii kanarra seentan jechuudha akkatti isiniif baha. Saayizii keessan xiqqeeffatuudhaaf akkasuma immoo guddifatuudhaaf immoo tuqaa sadii tana tuqattu. Tuqaa sadii tana yeroo tuqattu jechuudha. Kun akka xiyya irra jiru tana tuqaa sadii tana tuqanna achi booda size image size jedha. Image size kan jedhu kana tuqatta. Akkasuma immoo custom kan jettu tana irra cuqaafanna. Achi booda YouTube thumbnail kan jettu tana tuqanna. Thumbnailii YouTube'ti jechuudha. 16.9 kun thumbnailii YouTube'ti. Okay kan jettu tana tuqanna. Akkasuma immoo warroonni YouTuberra dalatan thumbnailii YouTube'ii suuraa babbareedaa irra kaa'uudhaaf akkatti ijaaruu qabdan jechuudha. Akkasuma new text kan jettu tana kan barreeffama tana delete goona jechuudha. Somaali delete kun as jirti. Egaa amma hundumaa xumuranneetii jirra. Akkasuma immoo waan irratti ijaaruuf deemnu san piroofaayilii keenya kan suuraadha. Suuraa keenya haa ta'u amma maqaa haa ta'u jechuudha. Akka fedhalleen haa ta'uti amma jechuudha. Dura kana fudhatuun dirqama jechuudha. Egaa amma hundumaahu as fudhanneetii jira. Amma wanni nu hafe maali? Loogoo mataa keenya ijaaruu maqaa keenyaan ta'ee waan fedhan ta'ee ijaaruu. Amma maqaa keenyaan haa ijaaruutiin naatoo wallokka jedhu kana. Egaa kun ida'uu asirraa tana ida'uu tana tuqanna. Ida'uu yeroo tuqattan teekistii kan jettu ni jirti. Teekistii tana tuqattan achi booda new teekistii kan jettu tana irruma cuqaafanna akkatti. Yeroo irra cuqaafanne kun akkatti nuuf ba'a. New teekistii kan jettu tana inni masaana ishiidha delete goona. Egaa kun amma loogoo mataa keenyaatti ijaaruu barbaanna jechuudha. Kun akkatti nuuf ba'a. Qubee jalqabaa fi qubee dhumaadha. Akkasii jechuudha loogoon naa haa ijaaruuti. Naa haa barreessu. Naa goon barreesse okay godha. Isinilleen akka feetanitti guddiftanii bareechitanii ijaaruu dandeessan jechuudha. Egaa yeroo akkatti fide xiqqaatee jira kun akkuma agartan kana as jala butadhe kun hundi jechuudha wama barreeffama keenya loogoo keenya nuuf babbareechu jechuudha. Size kan jettu tana jechuudha. Ishii tuqannaa barreeffama keenya nuuf guddisaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan barreeffama keenya nuuf guddisaa jechuudha. Egaa achi booda raayitii tana tuqannaa. Hayee ammalleen kabiraadha dhumarra akkasuma loogoo mataa keessanii yeroo ijaartan jechuudha kan jalqabaa fi dhumaa godhattu jechuudha. Akkasuma naa fudhadheetiin jira. Amma waa fudhadha. Pilaasii tana tuqannaa. Teekistii tana tuqannaa. Ammalleen irra tunnee ogolamas irra tuttuqna jechuudha siidha. Waan fudhadha amma achi booda okay tana kilik godhanna. Achi booda akkuma jala kana jechuudha. As harkiftu size kan jettu tana ishii kilik godhanna ni guddifanna jechuudha. Amma naa fudhadheen jira. Waa fudhadheen jira. Naatoo walloo kan jedhu ijaarratuudhaaf jechuudha. Isinis immoo maqaa chaanaala keessanii akka feetanitti ijaarratuu dandeessu jechuudha. Egaa erga akkatti sirreeffannee booda kun akkuma argaa jirtan kana yeroo irra cuqaafanne jechuudha. Akkatti nuuf ba'a. Hordoftoota kiyya kabajamoo warreen as jalaa kun hundi waanuma babbareechu isin isin agarsiisan jira waan ta'eedhaafu isin bareechitanii loogoo mataa keessanii ijaarratuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo barreeffama qayyaruu feetanis kun barreeffama hedduutu jira. Okay kan jettu tun jirti. Irra kilik godhanna. Kanallee ni jijjiira. Akkasuma kun barreeffamee asuma jira.
barreeffama feetanitti jijjiirrachuu dandeessu. Kunoo kun hundi barreeffama aynata feetaniin jechuudha. Achi booda okay tana tuqannaa kilik yeroo godhanne tuqanne egaa kunoo barreeffamni keenya akkatti loogoo mataa keenyaadha ijaarannaa jechuudha. Amma naa tanarraa haa tuqadhuuti waan duuba jiru akkasuma immoo babbareechuudhaaf jechuudha. Kunoo kunneen waan babbareechanii kunoo naa kana jechuudha babbareechuudhaaf jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kanaadha bichaa qofaan godha. Warroonni as jalaa kun hundinuu waanuma bareechuu akkasuma waanuma loogoo mataa keenyaadha nama hawwatu ijaarratuu dandeenya jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan warreen as jalaa kun hundi jechuudha waanuma bareechuu akkasuma waan loogoo mataa keenyaadha nuuf akka namni hawwatullee taasisuudha jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan hir'isuu ida'uu warroonni as jalaa kun hundinuu faayidaa guddaa qaban jechuudha. Egaa achi booda raayitii godhatan jechuudha. Akkasuma kalaara jechuudha amma diimaadhaan ijaare kana isin kalaara feetaniin godhatuu dandeessu jechuudha. Egaa amma naa tolcheetii jira amma waa kanatu hafe waa kana kun akkuma gartan kana kalaara duubaa kana tolchuudhaaf jechuudha. Background kan jedhu kana cuqaafannaa kun akkuma gartan kana hedduutu jira jechuudha. Kana keessa isa feetan filattu mi'aani gurraachuma kana filadha. Kunoo akkatti sirreeffatuu dandeessu jechuudha. As jala buttanii waan as jala jiru kana akkattiin sirreeffatu kunoo akkatti sirreeffatu warroon jalaa kana hunda babbareechitan jechuudha. Isin loogoo isin hawwatu akkasuma namillee kan isiniif hawwu jechuudha ijaarratuu dandeessu suuta jettaniiti jechuudha. An isin agarsiisan jira waan ta'eedhaaf kalaara feetanitti jijjiirratuu dandeessu jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana kalaara feetanitti jijjiirrattanii loogoo nama hawwatu ijaaruu dandeessu jechuudha. Loogoo babbareedaa akkasuma kalaara feetaniin kun akkuma argaa jirtan kana akkatti ijaaruu dandeessu jechuudha. Bareechitanii loogoo babbareedaa kan namni hawwatu jechuudha nama hawwatu danda'u. Namaan nu ijaaraa jedhaa ooluurra jechuudha waan tokko ni baranna jettanii yoo itti qalbeeffattan ni barattu jechuudha. Kunoo naatoo walloo kan jedhu ijaareetee jira. Akkasuma immoo kan lakkoofsa jechuudha. Kanneen amma adiidha naanni adiidha hundinuu adiidha jechuudha. Yoo feetan kalaarratti jijjiiruu feetan kunoo kalaarratti jijjiiruu feetan jaluma deemtan warreen hundi kun waanuma babbareechu jechuudha. Akkasuma immoo kunoo amma karala kunoo amma kun gurraacha fedhee jira waan fedhatan jijjiire jechuudha. Tanarra cuqaafannaa kalaara feetanitti jijjiirratuu dandeessu jechuudha. As qabdanii kunoo kalaara hedduutu jira as harkiftanii isa feetan irratti godhatuu dandeessu. Akkuma argaa jirtan kunoo achi booda raayitii godhattu. Amaleen isa kanallee ni jijjiirra yoo fedhe irra cuqaafanneetuma jijjiirra isa feenetti jijjiirraa jechuudha. Kunoo as harkifneetuma waan barreeffama adii kana jechuudha kalaara feenetti jijjiiruu dandeenya. Yeroo kunoo akkuma argaa jirtan yeroo irra cuqaafanne akkatti nuuf baya ni bantu waan tana oonii gootu. Kunoo akkatti yeroo bantan akkatti isiniif ba'a. As jala qabdaniituma hunda saadaa fedhu gurraacha fedhu diimaa waan feetan godhuu dandeessu jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana waan feetaniin godhuu dandeessu. Achii booda raayitii tana kilik godhanna ijaarranneetii jirra jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana ijaarranneetii jira. Akkasuma kalaara duubaa kanallee kunoo kan asirraan kana akka buleedha jiru kana isin kalaara akka feetanitti fedhu diimaa tahee fedhu gurraacha tahee kunoo warreen as jalaa kana hunda jechuudha isa feetan irratti godhachuu dandeessu jechuudha. Ka feetaniin barreeffama tottolchitu akkattiin loogoo mataa keessanii ijaarrattanii yeroo xumurtan kunoo bakka kunoo tana tuqattanii save image kan jettu tana ishii kilik yeroo godhanne achi booda save to gallery kan jedhu ni jira. Kun akkuma argaa jirtan kana save to gallery kan jedhu ni jira. Save to gallery godhanne jechuudha. Save tahee gara gaalarii keenya mana suuraan keenya keessa jirutti nu darbee jira jechuudha. Amma loogoo mataa keenya ijaarrannee xumurannee save godhannee jirra. Akkattiin profaayilii adda addaadhaa ijaarratuu dandeessanii jechuudha. Akkasuma warroon suuraalee garaagaraa ijaarratuu feetan jechuudha. Kana mee irraa massahee isin haa agarsiisuti. Kunoo warri suuraa keessan of bira fidanii
barreeffama biratti barreessuu feetan jechuudha. Suuraaleen yoo feetan kun pilaasii kana tuqanneetuma suuraa finneetii waliin haa ilaallu. Yeroo akkatti tuqanne jechuudha foormi gaalar kan jedhu ni jira. Kana cuqaafannaa kunoo loogoon keenya sunillee as jira kan sila ijaaranne suni akkasuma suuraa ani qopheeffadheetii jiru jechuudha. Suuraa keessan jechuudha laallattaniitti itti fidattu. Kunoo suuraa itti fidadhanii suuraa kafeetan keessaa barbaaddattanii fidatuu dandeessu jechuudha. Kunoo suuraatti galchee jira. Yoo feetan xiqqeessitan yoo feetan akkatti guddisuu dandeessu jechuudha. Achi booda raayitiin tonne jirti. Raayitii tana tuqannaa suuraa finnee jirra. Ni xiqqeessina akkatti qabneetuma xiqqeessina. Kunoo akkuma argaa jirtan. Achi booda barreeffamallee irratti barreessuu yoo feetan akkasumas saayizii yuutuubii adda addaa irratti lallaxafuu feetan akkattiin wal bira fiddanii barreeffama jala barreessitanii akkasumas suuraa keessanillee loogoo yoo ijaarratu feetan suura maanillee akkattiin zuuraarraan itti marsitanii subscribe to my channel maqaa keessan itti barreessitanii akkasittiin godhatuu dandeessu jechuudha. Subscribe naatu olloo haa jedhuun himeeni. Kunoo okay tana tuqattu. Kunoo akkuma argaa jirtan jechuudha. A kana tuqattu. Kunoo qubee Aadhaa as jalaa kana jechuudha. Qubee A as jala jiru kana isa yeroo cuqaafattan waa hedduudha kan as jalatti bahu barreeffama keessan guddisuu xixiqqeessuu waa hedduutu baha. Achi booda okay godhattu. Kunoo barreeffama keessanillee akka itti doorsisuudhaaf waa hedduu kan jiru jechuudha. Kanaafuu barreeffama as jala dhuftanii waa hedduu sirreeffatuu ni dandeessu. An waan isin agarsiisaa jiruuf jechuudha. Hin bareechine akkasuma kalaara saadaa akkuma duraa isin agarsiisan jijjiiruudhaaf asuma jala deemtanii jijjiirratuu dandeessu. Akkasuma immoo waa hedduutu jira kana keessa jijjiirratuu dandeessu. Loogoo mataa keessanii ijaarratuudhaaf jechuudha. Ani waan hin ijaarradhee jiruuf jechuudha. Isin akka feetanitti ijaarratuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keenya kabajamoo viidiyoon har'aa keenya kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Subscribe, like, share, comment godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Turtii gaarii.